michumaam na jala sidaanani akkanattiin dhiyaanne siseerani atarri wal maraa asheetika musabbaa kan keet maraadhika michumaam na jala sidaanani akkanattiin dhiyaanne siseerani atarri wal maraa asheetika musabbaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenya jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya illee jirra bakka bashannana iddoo bashannana hunduma jirra. Maqaan bashannana. Iddoo bashannana jirra iddoo bashannana sunillee kun uummata bakkuma kenna. Har'a daraartu. Ali barraa eegalee jechuudha. Har'a walumaa gala nyaata barsiisuu deema. Dhiirri nyaata godhuu ni beekti. Dubartiin akkamiin nyaata godhuu wallaalti. Dubartiin yoo nyaata godhuu hin beekne heerumuu hin qabdu. Warra jedhuuf jedhan walumaa galaani. Dhuguma dubartii yoo waan tokko waajiba isiitiif dhaabachuu hin dandeenye sila tama mana hattuu garuu nyaata godhuu miti adaba fa'a akhlaaqa fa'a nama kabajuu fa'a waa hedduutu dubartii irraa eegama sila wanni sila shari'aalleen dhiirarra irra jajjabeesse waan akkasii tokko yoo isiin qabaattee yookaan irraa ulfaa gorfamuu didde ta fuudhanis miti yooma fuudhanillee ta'ari'anii garuu nyaata qofa yoo godhuu beeyte. Miti jechuudha. Nyaata yoo godhuu beekte taanni baratti fakkeenyaaf tan beeyne ni baratti ta barachuun feene yoo taate ammoo sunillee rakkoodha walumaa galaanii. Tasanillee itti deebina. Almuun walumaa galaan daraarsu barsiisuu deemaa ramanirraa eegallan sun la faasuliyaa. Faasuliyaa numa gootii faasuliyaa isin gootu guyyaa lama fa'aan beela namni faasuliyaa isin nyaate. Si godhuu deemne jechuudha. Xibsii akka itti godhan barsiisuu deemaa ta'u isa barattee naan hin jedhina. Dhibamaan rakkin ofii sirrii yoo beekni fayyaa. Namoonni hedduun bakka feetetti abbaa feete haa taatu mana isaa yoo dhaqxu shaayii nagaan dhuytu. Ammatti nama rammadee. Fakkeenyaaf jedhe sii miti kadhii keeti kaatiin beektu inni barsiisuu deemna. Haga gaba barattuuti fakkeenyaaf hin taane masiin jedha fakkeenyaaf. Garuu ammoo kan hin beekti moo hin beektu jedhee adda sanumaal dandaallee jira walumaa galaan keessummaan mana kee dhayitee fakkeenya harka isii kan nyaanne jira keessaafuu nazaafa fa'a. Irra caalaan nazaafa fa'a kan eegganne jira. Ka uffata kana inshallah maksalaa kana waa dhidhigee kee shiituma ofirraa qabu kanaan akkaan nu goggoysee buddeena barra nu fitu jira lu'een. Ebalu maqaan na hin kolfiin. Yoo viidiyoo kana dhageette ati namni sun anaaf jettellee jedhini. Dubbii teessumaan bakkeete. Jechuun yoo akkas beekte isiinuu fakkeenyaaf bakka kamellee haa ta'u irraa inatti dogongoree ni beekti. Durga maxbaka seenuu dhiisee ture walaa dhuguman keessaa kun shunkurtii tanaan sodaadhaa jechuudha. Ni naafta. Leesh nama hinaafutu shunkurtii sodaadha. Nama hinaafu ija gubdii. Kana yen. Oromoo maarree bar Oromoon duuba Oromoon guutuun akkuma jirtu wayi hinaafti irra. Walaa inni naaf. Hinaafallee taatu yoo ta'u bulummaa fa'aa walii hinaafan malee tasilaa shari'aan jedhu saniin hinaaftu Oromoon. Leesh isaan nama miti. Laa jechuun ka namaa miti hin jenne bara Oromoon hin hinaaftuu jedhe Oromoon hinaaffaan isiin qabdu. Ni jirti dhugaa feenaan Oromoon teen hinaaffaan isiin qabdu numa jirti. Garuu ka hinaaffaan hedduu jira olaal. Inni dubartii ofii fa'a irraa hinaafuu. Arabni fa'a amma fakkeenyaaf amma dubartii isaa irraa hinaafti. Taphee. Farda isii yaabbattee yoo namni yaabbate musiibama rabbiitu gabbu'a. Oromoon teen Isinitis. Baasa dhalaan bakka dhalaan rahatee bulchisan dhiirtoo hortee amantee tuqtee baasaa. Eessatti? Baasama. Yeroo tu godhe laa amma miti kaa bara amma teknooloojiin babal'ataa dhufeemi. Amma ganaa inshaallah faranjoomuu deemna. Eenyu isinuma? Namni hunduu aalamii ta'a xiqqoon sun hafteerti akka dubartiillee mutaqqafata ammaa ta'u. Warra barumsa qaama jismii marti saayinsii san saa Altiin beekama. ta barumsa qabdu tanaa yuutamman duniyaa balleessite ta duraanii maashaallah bultii ofii tana seerumaan tolchiti achii bita alla ay mungkin bakka seemu akkana kun bakka hiikan amata lama booda awwal akka shunkurtii sodaadhuun qabu jira. Shunkurtaa tibsii kun dheeressanii waan jechuudha warri hin beeknellee. Dhugaa feenaan miceeyoon nyaata godhuu ni beektii warri maqaa balleessitan. Anuma aarii qabdan malee waan jettuu namni foon jechiruu beeku. Distii irratti kaa'ullee numa beeka. Namni ni beeka yoo jedhe hin baratu. Hin beeku waan kanan beeku ni baradhaa jechuun haati. Garuu matba kan seenu alaafaa nyaanfe.
nafeffeesi saasa yoo taate kaarisaan achi dhufti musiibaan guddoon beekta. Michumaaf na jala sedaananii akkanattiin dhiyaanne seeranii atarri wal maraa asheetika musabbaa kan keet maraadheka. Michumaaf na jala sedaananii akkanattiin dhiyaanne seeranii atarri wal maraa asheetika. Magalaani injira maaf injirreema ibsi godhuu kabilchaatuuf daqiiqaa 10 yookaan daqiiqaa haga taasee dura akkuma murtanii akka margitan kanatti gootanii jechuudha. Daqiiqaatti iftanii ergoo iftanii kaatanii ammoo asirra gootan jechuudha. Timaatimaa fi bisbaasa maali qullubbii shunkurtii bas barbaree qofa. Kun barbaree diimtuu kafee qaaraa midhaan qaaraadhaan barbaree kan jedhu ammas ammoo muka tokko muka xibsii namni hin jiru. Asuma fedhii akkasuma ta'e waa. Ratuna se'ani barbacha ke bahe sakanjira tamsa ko nagenne gotuna alo sundandenne imalli ko jimma kibe gubba bidirunche ani jalalli shekase nafisinna ratuna se'ani Timaatiin akkara ciramaa lubbiidhaanitti uumamaa lubbiin akhira irraa jechuudha. Homtuu akkaan jirre erga foon bilcheessinee kaanee shunkurtii itti daballa. Hordoftoota kiyyaa waliin yakku akkanumatti halaatu. Gaasiin guddaan dhumatee hin gaddeebine dhiifama guyyaa immoo keessummaan dhufteen gaasiin nurra dhoote. Almuhim walumaa galaan kanas yayya. Basal keda saa itti kennaa argine akkasuma dhiisaati. Kau kan sana Shababato halo halo jede shababato weti siddubadu shababato washin birro ta'e shababato jaalise kubatu shababato bidiru ya bale shababato cina laga gibe shababato malan jede hima shababato wa inkena dibe Yalli nan ofis renafa mana bakete anakamir rafa. Nichumam na jala sedanani akkanattiin dhiyaanne seeranii atarri wal maraa asheetika musabbaa kan keet maraadheka. Michumaaf na jala sedaananii akkanattiin dhiyaanne Duuba mareen duraanuma dhalaa yaamte argine deeme dhalaa yaamte. Okey kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan jechuudha keessumoolee waamnellee keessumoolee viidiyoo keessa seenanii miti jechuudha. Darartu nyaata godhuun beektu alaabitii ka jedhanii walumaa galaan akkasuma godhan sullaa dirqama baratti mush jaalatee miti jechuudha dirqama. Garuu ammoo walumaa galaan akkaataa buna itti dhaabanillee natu barsiisu jira takhayyalu. Aadaa Itoophiyaa san guutuu baradhu kayamanii sun asumarra nurraa fedhanii walumaa galaan buna xibsi. Inshallah ana fannaana. Atiba. Fannaana. Kan fuudhan akkasuma buna itti namaa gajan ayyeetama. Duuba nazaafaas barsiisu jira moo يجلون راح قبوا سن الرا بسم الله أفهم ولا ما أكونا لا على إيش يحصدوك على سين جت تلرتة ولا كذا ما هندا مش حسد جرب كمو فكين يا بيجرب ربي ولش كنا ما نوابل جمال مال بنرتي جرب كمو جنا مرة ما أنت نوي جنا ما يا أخي أنا ما بعرف دير كم برد إيه برد واي دير كي سوكيت تيز برباچي سافيچ سوكيت أكادو لازم تمانين سوكيت زنمو نيك يا فيديا يي تمام زيتين بتاعتين كبتا بتاعتي راتن ميچيو لا كم بتاعتي را بالله عليك بتاعتي سينجر كم بتاع دو ايوه هذا بشمال هذا شمال مالي بيرك دوبا سكران كبوكا marketing jechuudha qabkaa guutuu waan tokko irraa nafin jechuudha walumaa galatti faasulee maal duraa dhugaa feenaan nu abebbeettee jechuudha buna aadaa
guddattee yamanii maal taatee aadaa yamanii barattee mi yamanii bulan qabdu keenya yoo qabaatte illee ni qabanii bas kaan nama beekanii isaanis kanaafuu bas gurraacha keenya nyaata malee. Du'aa illee manguddoon nu godhannan silaa yalla wal magaalaa jechuudha keessa sana nu godhan. Keessummaalee silaa dhufanii warra kaameraa keessa seenanii illee miti jechuudha. Dhugaa feenan keessummaalee namni silaa. Taamo بدون سكر. والله مياه سكر ما ليه نقدر يا كيف تحس أنا شو المرارة هذا أتلذذ فيه يعني ما شاء الله تتلذذي أحس طعم البن إني أنا جالسة أشرب كم جمت تفردت تيجي درسينه شو الحمد لله رب العالمين وعند برتي ني برتي مش أنت وعند برتو يا أخي وعندك كم بيت يا أخي ني بيت وعند ني بيت ني برتا نمني وعم بين نمني وعبرتو برتشو فريق أبو المقالة وعم بين كنجرامو أبا kamu tanah aja curah bakal kita ini beta kan harus kamu tak kira tahu aham aja nih beka kau tina ketian ini barat dawan ini bey nelle ini beka kau anam ting kau kena keti kenapa mau ori darat tu nyata kau umbe itu jualan setelah cewa kau umbe itu mahal mahal jualan setelah tu sontain ada yang mani kami tima kau umbe itu ori jatan saja cu insyaallah المهم هذا بنات سنين تملي هذا بنات مصطفى متي ورتي وجهه ولا مقالاني نعم إن إسام بروني أسمع كثير دابتني يعني برنامج تهدوني بيكانو سايبان كيرا ولا مقالان مقال لنا هو يورو من ورا كان شايفي المهم نمني كوفي يو قول إيه بيك وان نمني قول سلا واجد أنا نمني في اللي قول بينك وان نمني قول تفتو سلا بس كنت برنامج تقرر كأي مشرف عليه يقولوا مطبخ حتى أنا مو كافينا شادا كبار شو تباكم ماذا شو واجد الناس نيجي يعني نسي سواد دابت أنا ما سلام ومتكررات مجوا تركم guyarra kafte sot salama matqayada tinyani wallahi janni amma jadi kala hayesiga fitu deema السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تتابع هردم تتخنيا كم نجاح جرتني بقى الحمد لله قالت ربيتي مرفوض سلام قد رأي قال إنسان سلام تاسين نيتشوا بس أني بركتين هم مشغول على قولته أكا مصطفى جوتي أكا أنجل أتيمي تبي أكا مصطفى جوتي ونبرس زجرة طبعا أكا ما سلام على قولته جرا أيوة بركتين جلوراني بيها مصطفى أنجل أتينجل إن كامجو هاي فاسوليا guyyaa sadi garaan dhukkubsitii si himarraa ka duraan nyaatan beekna duraan garaan si goggogeeti ayyaa tamam rooti fi shaayii waliin nyaachuu tarteema kodama almuhim akkasii kabajamtoota furdiftoota kiyyaa dheeressine kanaaf ammoo abbaan manaa dhiirri matbaka seenee waa godhuun ijaalummaadha jaarsa jaartiin jaartii gargaaruun rakkoon qabu. Gargaaruun rakkoon qabu garuu ammoo dhalaan ta'e takka inni jirti yeroo dhiirri matbaka sesseene yeroo hunda osoo narraa sesseene jetti dhala akkasiisan. Wanni akkasii seentire. Walumaa galaan dhala akkasiis yeroo ofirraa kaasee fakkeenyaaf dhala harkaaruun adiidha. Matbaka keessallee waa dalaguun dhiirumti namarraan buuftu garuu dhalaan ta'e takka bakka dhalaa san dhiiftee isin maanuu akka dhiira masalti bakka akkasiisan xixiqqoo dhiirrillee bakka akkasiisan ofirraa fa'aa yoo lallaale malee walumaa galaan almuhim. Hojjettoota furdiftoota keessanii dheessee kan bikan katamuraa warreen hojii turtan galatoomaa horaa bulaa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii.